Ashama argafune kabajamtoota daawwattoota bisuu yeroottiyuu akkam jirtu nagaan keenya kiyya bakkuma jirtu simbira haa kam jecha har'a eebula 15 guyyaa gootota Oromoo akka yaadannuufanii miidiyaan ilaalee baay'een beeku garuu amma baa'uu bahee jira. Kanaafuu eebula 15 baga gootota guyyaa gootota Oromootis siniin gahee jechuufan dhufe bakka siniin gahee bakka nuun gahee kanatti taasisuudhaan guyyaan kun guyyaa kabajamaadha. Kanaafuu yaadachuun barbaachisaadha dhala namaaf waan ta'eef jechuudha. Kanatti taasisuudhaan guyyaan kun kabajaan jiraanii akka ajaa'ibaatti kabajaa jira. Akkasitti kabajaa jira. Haala kanaan kabajaa jira. Kabajee duratti gisee taa'u tokko amma garuu fixee kan dhufee jechuudha. Kanaafuu bakka guyyaa kanaan siniin gahee jechuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo waadaan gootota illee akka galmaan geenye asumaan dhaammachuufanii guyyaan kun baay'ee guyyaa seena qabeessa guyyaa kabajamaadha. Hundi keenya waa kabajnu seenaa keenya guddisnu aadaa keenya afaan keenya akkasumas duudhaa ganama abbootiin keenya nutti kennan ol qabnee mul'isnu jechuun barbaada. Kanuma yeroo biraallee akkas viidiyoo xixiqqoo walitti deebinee walitti dubbachuun ni danda'ama. Bakka guyyaa kanaan siniin gahee siniin jechuun barbaada. Ani maqaan koo Bisuu Yerootiif subscribe, like, share, comment waliif daddabarsuudhaan akka nu bira dhaabbatta siniin jecha kanatti taasisuudhaan guyyaa kana yaadachuufan dhufe bakka guyyaa kanaa sin gahee sinillee walumaan bakka nuun gahee jechuun barbaada. Kanumaa maasinti fakkaata. Like share godhi ta'u chaanaalii kana guddisi waliin guddannaa jechuudha. Chaanaalii kanaan guddistan abdiin qaba. Isin na bira dhaabbadhaa wal bira yaa dhaabbannu wal bira dhaabbatan wal guddisu wal jajjabeessu akkasumas immoo wal tumsuun barbaachisaadha. Akkasuma afaan keenyallee guddisna jechuudha. Kanaafuu wal bira dhaabbannu jedha. Bakka guyyaa kana siniin gahee I think chaanaaliin kun guddate hojiilee babbareedoo haaraadhaan akkasumas immoo hojii fataatti isin jetta isiniif fidee dhufa. Kanaafuu ammasitti na kaasamee footoo please footoo kana kaasa ta'u na erga. Na kaasa ta'u na erga footoo kana shanaaf karaa keechate jechuudha. Kanaaf footoo kana karaa keechate na kaasan erga bakka guyyaa kana siniin gahee jawwee hedduu tokko jaaladhaa. Baqqala baay'een jaaladhaa. Jawaarii keenya baay'een jaaladhaa. Acee guyyaa kana akka malees yaadadhaa. Galatoomii nuuf wareegamtee. Acee ani baay'een hawwaacee jira natti fakkaata. Aceen isa yaadadhu jira natti fakkaata. Dhugaa amanuu dadhabaa. I don't know. Boyina godhin boonyillee aduu sanii imimmaan nama sallaqse bo'uun dadhabe. Naan baane amma dabeessa akkasumatti na keessa goggogee ta'a dhugaa haqan dhabee akkatan itti bo'uun dhabee dhugaan na jalaa dhabame amma dabeessillee dhugaan isaa hin baane dhumaa gochuun danda'amu. Acee dhabne garuu seenaa isaa immoo galmaan ga'u hojii isaa galmaan ga'u gocha isaa galmaan ga'u nu biratti hafee jira.
ammas tattaafachuun hojjechuun jajjabaachuun barbaachisaadha. Ati yoo yaadadhu baay'ee nan gadda wayitee እና baga guyyaa kanaan siin ga'ee muudiin kiyya jalaa bade baga guyyaa kanaan siin ga'ee galatooma ulfaadhaa siin jedha garuu wannoodha sirriitti share like godha comment naa barreessaa yuutuubii kanaaf guddisaan jedha waliif nama jechuun hoggaa guddatetu jira baay'ee babbareedoon talakkas kan laalmeen talaqastii intala qashtii kan akkas guddisaa malee please inni akka arbasin jechuu barbaade galatoomaa iddoo takka ulfaadha baay'ee sin galateeffadha. Footoo of kaasaa jiraafadhu. Of kaasa sinillee na kaasaa ishee galatooma baay'ee ulfaadhaa. Waaw gamnarraa bareedaa irraa ajaa'iba dhuga. Inna sinillee na kaasaa ta'u akkasitti intala qashtii qabneedha lammii akkas bareedu. Waaw anuma garuu serious are you serious? Intala qashtii qabdan dhugaa subscribe like share comment barreessaa bira dhaabbadhaa guddisaa. Guddannaan yuutuubiin kun hojii adda addaa irratti hojjechuun barbaada waan ta'eef sirriitti akkasiin fedhan akkana malee